yeroodhaaf ani Ambaaqoom yaa Waaqayyo amma yoomittan gargaarsaaf gara keetti iyya. Atis amma yoomiitti hin dhageessu. Amma yoomiitti anis gara keetti wawwaadha. Ati amma yoomiitti warra humnaan namarratti ka'an jalaa nu hin oolchitu. Waaqayyo immoo deebisee ani bara keessan keessa wanta yoo isinitti himame iyyuu isin amanuu hin dandeenye waanan godhuuf mee saba warra kaan ilaalaa. Baay'isaa dinqisiifadhaas. Haalleluuyaa. 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 Gooftaa si galateeffannaa si jajannaa. Ati bara baraan jiraataadha. Kan si fakkaatu hin jiru, kan akka kee hin jiru. Ati waaqa kan uumte, lafa kan uumte, waan hundumaa kan uumte, si malees kan ta'e tokkollee kan hin jirre, kan amma kee ga'u tokkollee, ani ana kan jedhu tokkollee akka hin jirre gooftaa. Oh haalleluuyaa, ati dinqiidha. Guddinni kee amma kanan jedhamu waaqni teessoo kee laftee jennoo kee kan taate. Oh haalleluuyaa, si jajannaa. Maqaa kee ol kaasnaa. Yaa gooftaa ammas si dura dhiyaannaa. Ani dadhabaan yaa gooftaa si dura nuuf dhiyeessa. Natti dubbadhu. Yaa gooftaa obboloonni koo homaa hin qabanu. Ati duwwaan nutti dubbadhu. Nuti gada jennu yaa gooftaa. Gada jennu yaa gooftaa si duratti. Fooniif dhiigni kan gad jedhe haa ta'u. Diinni irratti bobba'u sagantaa kanarra sagantaa baafate kan nurraa rukutame haa ta'u. Kan neetwoorkii qabuu barbaadu kan nurraa rukutame haa ta'u. Ati duwwaan gidduu keenya deddeebi'i. Ani dadhabaan danda'een dubbadhu na gargaari. Arraba koo dibi. Waan dubbachuun naa hin malle akka hin dubbanne. Waan sirraa dhufe duwwaa dubbachuu kan danda'u na gargaari. Oh haalleluuyaa. Oh haalleluuyaa. Maqaan kee baraan barooraatti ulfaatu gidduu keenya deddeebi'i. Hafuura keetiin nu tuqi. Laphee keenya keessa dubbiin kee ka galu. Anis akka eebbifamu obboloonni koos akka eebbifaman nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Obboloota koo sagalee Waaqayyoo har'a dubbisuu fedhe kana yeroo baay'een itti deddeebi'ee kanan dubbisamoo jedhee sagalee hojii ergamootaa keessaas iddoo tokko dubbisuun fedhee dideetuma qalbiin koo gara kanatti dhufee waanan dubbadhus dhugaa sirriittiyuu hin beeku. Waaqayyo garuu nu gargaara. Maaliifi dubbii kanatu dubbii Ambaaqoom dubbatu kanatu arraba nama hidha. Baay'ee dubbii ulfaataadha. Bara keenya kana keessas wanta akkanaa hinuma jira jedhee yaada. Waaqayyotti dubbachuu gungumuun yookaan immoo yaa Waaqayyo amma yoomiitti amma yoomiitti hiyya amma yoomiitti wawwaadda jechuun bara keenya keessas waanuma jiru jedhee yaada. Jireenya keenya keessa waan jiru jedhee yaada. Sagaleen Waaqayyoo sagaleen kan aannan ta'e, kan laafaa ta'e, kan immoo jabaa ta'e akka jiru dubbata. Tokkoffaa Qorontoos 3 keessatti aannan isinii kennee jedha Phaawulos. Aannan maaliif ammammaa nyaata jabaa nyaachuudhaaf isin hin geenye jedhee dubbata. Jechuunsaa nyaata jabaaf nyaata laafaatu jira jechuudha. Nyaata ijoolleen nyaattu yookaan immoo nyaata namni ilkaansaa jabaan taane nyaatuu fi hin nyaannetu jira. Kuni dhalootaanis waan jirudha. Kanaaf ani sagalee Waaqayyoo Ambaaqoom keessa jiru kanaa nyaata sajjabaa keessumattuu lafee qorquu waan ta'e tokko natti fakkaata. Maaliif Ambaaqoom waan dubbatu kan inni keessumattuu lakkoofsa 2 boqonnaa 1 irratti jedhu kuni yeroo afurarra deddeebi'ee amma yoomiitti jedha. Amma yoomiitti gargaarsa gara keettiyya. Attamitti amma yoomiitti hin dhageessu. Amma yoomiitti jedha. Yeroo afur argina asitti. Yeroo afur amma yoomiitti
amma yoomiittidha. Obboloota koo amma yoomiitti inni jedhu kun yeroon ilaalu jireenya keenya keessatti nutis yeroo meeqa tarii waan akkanaa yaadna jedhu keessa koo deema. Macaafni Anbaaqoom kun macaafa guddaa miti. Macaafa boqonnaa 3 qabudha akkuma arginu. Lakkoofsa gara 56 walumatti qabaansaa qaba. Gara bara 630 kan ta'u dhaloota Kiristoos dura barreeffame kan jedhutu jira. Kana jechuun odoo warri Israa'el gara Baabiloonitti hin oofamin odoo Yerusaalem hin qabamin akka ta'edha yaadama. Kan raajiin kun ka'ee dubbatee raajiin kun yeroo dubbatu yeruma boqonnaan tokko lakkoofsa tokko jalqabu Waaqayyumaa wajjiniin dubbachuudha jalqabee raajota biraa olaaltanii namoonnis baay'een beektonni macaafa qulqulluu kana jedhu raajii addaa jedhu. Maaliif raajota biraatti Waaqayyoo hin dubbataa dhaqanii sabatti himu. Hin waamaa kana jedhaa hin dubbatu. Achii jalqaba. Isa boodaadha kan isaanii yoo waa jiraate kadhaaf Waaqayyo jala jilbeenfatanu. Anbaaqoom garuu gaafuma jalqabu raajii dubbachuu Waaqayyo irraa fuudhee haasa'u odoon ta'in Waaqayyotti achii ol dubbachuu jalqabe. Kanaaf namoonni maal jedhu raajii Anbaaqoom ergaa sabaa Waaqayyotti himuuf ka'ee jedhu. Warri kaan garuu ergaa Waaqayyoo namatti himuuf ka'anii jedhu. Akkas jechuun yeroo Waaqayyoo irraa fuudhanii dabarsanuu namatti yeroo himanuu kan namaas dabarsanii Waaqayyotti kan saba Waaqayyootti hin himan jechuu odoo hin taane akkaataatti Anbaaqoom dubbatutu kana fakkeessa. Daarektii Waaqayyoo wajjiniin muggutii jechuu dandeessu. Waaqayyoo wajjiniin dubbachuudha jalqabe. Baay'ee na dinqaa. Waaqayyoo maqaansaa kan ulfaate haa ta'u garuu dubbatee akkuma komate akkuma komii fakkaatu kanatti dubbatee dhiise miti. Lammata kun raajii waan ta'eef waan itti mul'ate waan Waaqayyoo isa dhufuu jiru akkaataan itti dhiyeessuuf waan itti dhiyaate waan ta'eef akkaataan itti ilaalamu akkaataa Waaqayyo waan fuuldura jiruuf deemu. Saba kanarra ga'uuf deemu dura dabarsee itti dubbachuuf arraba isaa keessa maaliif ni jedhu akka taa'edha yaadama. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu obboloota. Dhugumaan macaafa namicha tokkotu akkas jedha. Macaafni Anbaaqoom kun utuu gabaabbachuudha baatee jedha tajaajilaa tokkotu. Odoo gabaabbachuudha baatee ulfaataadha. Utuma akka kanaan waan jedhu kana jedhaatti fufee jedha. Kana jechuun inni waan jabaatu keessa jira jechuudha. Waan jabaan sun immoo waan Waaqayyoo waan silaa ta'uuf deemu dubbachuu fedhu isa laafaa duwwaatu hin ta'in inni jabaanis gurri namaa dhaga'u akka fedhu isa boriitiifis namni qophaa'u akka qabu waan laafaa duwwaa waanuma ani saba kanatti nan araarama saba kana irraa waan namni irratti godhuu fedhu waan diinni irratti godhuu fedhu kaasaa duwwaatu hin ta'in ani saba kana ammayyuu waan hamaatitti dhufa jedhee akka Waaqayyotti dubbatu. Maaliif Anbaaqoom kana dubbatee itti fufee dubbata lakkoofsa 2 waan Anbaaqoom dubbatee fi lakkoofsa 5 immoo waan Waaqayyo dubbaten isinii dubbisee garuu Waaqayyotti fufee waan dubbatu jira kana caala waan jabaa dhufuuf jira. Isa kana dinqisiifatta waan jiru tokko qaba Waaqayyo. Anbaaqoom garuu hinnumti sun haalli sun akkami jedhee waan dubbatu qaba. Lakkoofsa 5 amma isa dubbifne 5 itti dabalee 6 dubbisee Waaqayyo immoo deebisee ani bara keessan keessa wanta yoo sitti himame iyyuu isin amanuu hin dandeenye waanan godhuuf mee saba warra kaan ilaalaa baay'isaa dinqisiifadhaadha. Yeroo akkas jedhu maal wanti dinqisiifatan maal argamu yoo jenne kunoo ani warra Kaldootaa saba namootaa fi saba hamootaaf jalloota
warra lafa namaa irraa fudhachuudhaaf biyya hundumaa keessa yaa'an nan kaasa. Isaan saba sodaachisoo fi na'iisoodhaan firdii ofuma isaaniitii hin baafatu. Isaan kun firdii hin baafatu. Isaan kun namarratti ka'u. Isaan kun waan baay'ee caccabsu jedhee itti fufee dubbachaa deema. Maalni kun yoo jettee ilaaltanii isa kana dinqisiifattaa waan hamaan iyyuu kunoo sittan himaa waan dhufaa jirutu jira waan jedhu tokko of keessaa qaba. Garuu Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu isa kana jedhee duwwaa dhiisa miti. Booddee akkamitti immoo isaan irraa akka rukutu Waaqayyo deebi'ee dubbata. Baay'ee ni dinqisiisa dhugumaani. Amma yoomitti gara keetti iyyaa gara keetti wawwaadha. Nan iyya nan wawwaadha. Amma yoomitti naan dirmattu yeroo jedhu komii guddaa fakkaata. Dhugumas immoo waanuma bara kana keessas ofuma keenyaallee yaadne waan yeroo baay'ee nutillee namni dadhaboon waan baay'ee jennu maali amma yoomitti kan kun ta'a amma yoomitti waan jennu of keessaa qaba. Amma yoomittan iyyaa amma yoomittan wawwaadha waan jedhu of keessaa qaba. Nutis jireenya keenya keessatti waan baay'ee waan akka jenne jira. Namatu fakkeenya tokko dhiyoodhuma gadduma dhiyoon dhagaye namatu bara kana keessa namni keenya hin wawwaata hin iyya Waaqayyotti. Garuu namatu amma yoomitti kun ta'a amma yoomitti jedhee gaafata. Eeguun gaafata luba gaafata lubni immoo maal jedhu ittuma fufnee iyyina. Ittuma fufna. Itti fufna obboloota. Amma Waaqayyo nu yaadatutti itti fufna. Waaqayyo immoo yeroo isaatti nu yaadata. Saba Israa'el yoo yaadne inni warra Kaalidootaa sitti dhufu kunoo kan mancaatu jedhe suni hin ga'ee warra Kaalidootaa kun saboota Baabiloon jiraatanu. Baabiloon hin dhufe waggaa dheeraa booda waggaa 630 dhaloota Kiristoos dura kan ta'uu danda'u jedhamee Ambaaqoom kan dubbate kan yaadamu kan barreeffame waggaa 597 akka kanaa kan ta'utti immoo gara Baabiloon gara Yerusaalemitti warri Kaalidootaa kun yeroo dhufantu ta'e yeroo itti mana Waaqayyoo dhufanii balleessan isa dura hin bannee ture jedhamaa yeroo itti dhufanii manni Waaqayyoo badu. Yeroo sabni Waaqayyoo guuramee deemutu dhufa. Waaqayyoo hin dubbate. Maaliif kun ta'e? Maaliif jechuu dandeenya ta'a? Duddubbee isaa waan hin beeknu, waan ta'e kana hin beeknu garuu waan tokko jira. Sabni Israa'el akka ilaaltanutti akka sagalee Waaqayyoo dubbatutti saba gara jabeeyyiidha. Saba gara jabeeyyii. Waaqayyoon waaqeffachuu keessatti rakkina qabudha. Saba waaqota warra kaanitti garagaluudha. Saba mootonni gowwoomsanu, saba raajonni gowwoomsanu, saba rakkina guddaa keessa deemu waan tureef Waaqayyoon akka gaddisiisetti argitu. Egaa amma yoomiitti inni jedhu kuni yeroon akka gabaabbatu fedha ka irraa yeroon isaa nutti dheerate waan jedhu irraa dubbatama. Amma yoomitti sabni keenya salleedhu. Nusi yeroo baay'ee amma yoomitti inni boonya. Sagaleen Ambaaqoom kun yeroo baay'ee kootii goona hin dubbanne jechuudha. Amma yoomitti obboloota koo amma yoomitti wanti baay'een ta'a. Amma yoomitti wanti ulfaataa dhageenya. Amma yoomitti namoonni Waaqayyoon hin jaallanne. Namoonni Waaqayyotti duulanu saba mancaasu. Namoonni yaada Waaqayyoo duukaa hin deemne amma yoomitti biyya mancaasu. Kuni gaaffii ta'a. Garuu waan tokkoon isinii waan nama jajjabeessu waan Waaqayyoo hojjetutu na dinqa. Waan kaleessaa macaafa qulqulluu warri
waliin barachaa turre Yohaannis 5 keessaa waa'ee namichaa isa waggaa 38 dhukkubsatee eegaa ture tokkoni yaadannoo Waaqayyoo waggaa 38 jireenya nama tokkoo keessatti keessumattuu jireenya Afrikaa yeroo jedhanu averejii jireenya nama tokkoo waan ta'udha. Waggaa amma kana dhukkubsate namni tokko nan dubbisaa. Namoonni dhukkubsatoonni baay'een warra jaamaan, warri naafatan, warri isaanii gar tokko du'es godoota sana keessaa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee hin raasa. Raafamuu isaa booddee namoonni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isaa kamittiyyuu hin fayyaa ture. Namni waggaa 38 dhukkubsatee tokko achi ture. Yesuus immoo namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa ammanaa ga'e dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namni dhukkubsataan sun Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa namni na buusu hin qabu. Nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixee jedhee deebiseef. Kaleessa warri waliin dubbifne turre sagalee Waaqayyoo kana na dinqaa irra deebi'ee baay'eedhuma jana dinquufanii dubbisaa maaliifi namichi kun waggaa 38 dhukkubsachuu jechuun ulfaataadha. Waggaa 38 bara kana namni dhukkubsatu nama chronic disease qabu, nama waggaa tokko dhukkubsatu warra haakimii chronic jedhu. Chronic jechuun dhukkuba yeroo dheeraattiin rakkachaa turan jechuudha. Dhukkuba yeroo dheeraattiin rakkachaa ture. Namni har'as nan fayya, boris nan fayya, iftaanis nan fayya, tarii galgala kana, tarii ganama boriitti, tarii guyyaa kana gaaf tokko bishaan sana keessa namni yoo na buuse nan fayya jedhee yeroo dheeraaf namni taa'ee eegu. Amma yoomiitti akka eeguu danda'u, keessa isaatti maal akka yaaduu danda'u. Namni kun yeroo achi taa'u, yeroo namni isa bukkee darbee dhaqee bishaan lixu. Akka bara kanaatti yoo yaaddanii namni horii qabu, inni humna qabu, durii nuti ganama halkaniin baaneetu baadiyyaadhaa baanee magaalaa naannoo keenya yeroo itti hospitaala ganama halkaniin hodhattani malee hin argattanu. Anneetiyyuu hin horii qabu, inni maal qabu, ijoollee magaalaa keessaa leestiroo ta'uu danda'u, ijoollee adda addaa halkaniin ergee dura keenyatti qabatti. Warra keenyaaf hospitaala qabuudhannee yeroodhaan dhakaan cinatteetti ijoolleen dhakaan sun kan qootetti siqtee homaa gochuu hin dandeessanuu inni horii qabu, inni humna qabu isin darbatee dhaqee kaardii fudhata. Inni horii qabu nama ergata. Obboloota koo namicha kana yeroo yaadu waan baay'ee sammuu koo keessa deeme. Akkaataatti namni isa geessu hin jiru jechuudha. Utaalee lixuuf deemee lixuuf hin danda'u jechuudha. Tarii yeroo muraasa duwwaa socho'ata bishaan sun. Bishaan sana ol lixee hundumtuu dhukkuba isaarraa fayya. Obsee garuu waggaa amma kana fayyuun man danda'a jedhee bishaan sana bira ciisuu isaan na dhiba. Iddoo tokkotti ammoo naa dhumeera hin ga'a jedhee deemuu dhiisuunsa.
namoonni baay'een ammoo kana caalaa waaqayyo silaana yaadachuu hin danda'u jedhee abdii namni gochuu hin jira. Kan waaqayyo waaqeffachuu keessatti illee rakkinni itti dhufu. Amantiin isaa qoramu hin jira obboloota koo. Garuu namichi kun achitti akkaataatti fayyullee hin beeku ture. Tarii bishaanichuma eega. Tarii yeroo Yesuus isa argisiise, isa asofsiise, nama bishaan keessa na buusun argadhe egaa. Yoo bishaanichi socho'e namichi kun illee qabee keessa na buuse yaadeera ta'uu danda'a. Hin beeknu. Malee ka'iitii siree kee fudhadhuu deemi jedheen isa yaade natti fakkaata. Isa Yesuus kana jedhu ka'ii siree kee fudhadhuu deemi jedhee dhukkuba waggaa 38 isa rakkisirraa tokkichaan kaasee nama ofii isaatii tiratee bishaan lixuu hin dandeenye yeroo bishaan socho'u siree baatee wayitii baachuu fi of baasanii deemuu namni hin dandeenye tokko wayitii ba'aa baatee siree irra rafan baatee deemuu akka danda'u wali maqaan isaa kan ulfaatu ta'u baraan baroorraatti. Waaqayyo gaafa gadi bu'e gaafa inni dubbate ka'ii siree kee baadhuu deemi jedhe. Cinqeen yeroo dheeraa nurra turu raawwata. Maqaan gooftaa ulfaatu yeroon isaa dheeratee miti wanti isaa ulfaatee miti. Waaqayyo keenya nama nan waaqa waan ta'eef amma yoomiitti inni jedhu dura darba. Obboloota koo qoramee amantiin keenya kan dhaabbatus dhugumaan sila siniin jedheera lafeedha ta'uu danda'a. Kuni baay'ee ulfaataadha. Sagaleen kun lafee qorquu fakkaata. Sagaleen asii hin baaqoon dubbatu kun. Garuu baay'eensaa riyaalitiin jireenya namaa keessattuu amanaa keessaa jireenya baay'ee ulfaataa ta'e. Yeroo hunda waaqayyoo wajjiniin komunikeetii godhee namni yoo jiraate malee nama kuffisuu danda'udha. Nama xaxuu danda'udha. Diinni isa kana nutti argisiisa. Waggaa 38 as ciiftee maaltu ta'e? Amma namichi kun ni si haasofsiisu maal si gochuudhaan ta'a. Maalidha waggaa 38 firoon qabdu namoon qabdu kana nuyi itti ta'a. Garuu waaqayyo keenya waaqayyo qarqaaraa keenya obboloota koo waaqayyo dhukkubaa yeroo dheeraa keessaa nama baasa. Waaqayyo yeroo nama hubatu ani Yoonaas faayoo yaaddanii isa yaada. Yoonaas akkamitti qurxummii keessa guyyaa 3 akkamitti waan tokko keessa lixxanii inzaayimiin achi keessa wanta achi keessa namaatti nam'ee daaku yeroo baay'ee maal jedhamaa jawween liqimseetu lafee duwwaa ciisee lafee duwwaan keessa yeroo biraa gata malee wantoonni achi keessatti maali isa lubbuun liqimsa jechuudha. Kuruphee oo liqimsa, bosonii oo liqimsa, horii oo liqimsa jechuudha. Amma qurxummii qopheesse waaqayyo. Qurxummii guddaa qopheesseedha. Liqimsa. Qurxummiin kun kan liqimsee fi ani akka yaadutti waaqayyo qopheessu malee qurxummichi tarii hin beeku nyaachuudhuma isaatiif. Liqimsuun isaa namicha alanfatee booddee dhanna isaa akka isheen taatuuf. Waaqayyo garuu waaqa. Achi keessatti waaqayyotti gaafa bu'u waaqayyo isa yaadatu guyyaa 3 booda. Guyyaa 3 sun akkam dheeraa laata isaaf hin jedhe. Namicha 38 kana ilaalaa inni sun immoo dhiphina guddaa waan ta'eef akkamitti dheerata laata. Yeroo tokko namatti dubbataan dhaga'e barreeffamas Albert Einstein gaafatan namoonni hin gallee fi Albert Einstein kun saayintistii fiiziksii beekamaadha. Waa'ee atoomii nama qorate kan egaa seenaasaa baay'ee dubbatamaa. Namicha kanatu inteliijentiidha. Waan inni hojjete waan saayinsii keessatti hojjete kana namoota siimpilii namoota akka kootii kana galuu waan hin dandeenye ture. Kanaaf waa'ee relativiitii tiyoorii alatti himuu nama hiriyaa isaa jaallatu wajjin sa'aatii 2 taa'uu fi
yeroo ittiin akka daqiiqaa tokkootti jedhe. Nama immoo sibiila ho'aarra taa'u baay'ee nama guburra taa'uuf immoo daqiiqaan tokko akka sa'aatii lamaati. Akkanatti relaatiivlii kan inni ilaalamu. Maaliif yeroo kana ilaalu sammuu kootti dhufe kun Yoonaasii fi guyyaan sadan sun maal fakkaatti turte laata? Abdii kutatee kana keessa waan amma naga'u karaan baanu hin jiru. Lubbuun keessa jira garuu socho'uu fi karaan itti baanu hin jiru. Waaqayyo garuu waaqa waan ta'eef kadhata isaa dhaga'e. Akkuma boorra leencaa keessa bu'anii leenca afaan loggomame qurxummiinis isa daakee anna godhachuu hin dandeenye. Maqaan waaqa keenyaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo inni Yoonaasiin erge waaqa ture. Obboloota fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Yaadattu dubartii ishee waggaa 12 eenyi ishee dhaabbachuuf eegde waggaa 12 horiin ishee dhumee jireenyi ishee badee namni ishee xireeffate ta'uu danda'a waan baay'ee taate waggaa 12 booddee garuu wayya Yesuusitti qulqulluu gahe. Gaafa Waaqayyo nama yaadatu warra duukaa fiigan sana duwwaa miti. Ishee hiixatte namallee ofirraa darbattee Yesuusin tuquu hin dandeenye sana akka taatetti Yesuusin dhuftee qabatte Yesuus gaafa ishee hubatu dinqiin ta'e. Waaqayyo waggaa dheeraa tarii waan irraa eegu amma yoomiitti yaannu Waaqayyoof garuu hin danda'amu obboloota koo nuti itti fufuudha. Nuti Waaqayyootti hiyyachuudha. Namicha tokkotu maal jedha yeroo sagalee Waaqayyoo barsiisu dhiirri wowwaatu jedha. Waa'ee sagalee kana irratti ni arge dhiirri wowwaatu hin iyyuu hin danda'u isaattiidha. Garuu dhiironni Waaqayyoo namoota wowwaatan namoota iyyan turanidha. Namoonni Waaqayyoo dhiironni Waaqayyoo warri jabni warri gootonni suni warra boo'anu warra hiyyanu warra wowwaatan turanidha. Ofii isaaniitiin wowwaatu miti. Waa'een mana Waaqayyoo waa'een saba Waaqayyoo isaan wowwaachisa. Sagalee Waaqayyoo ergamoota haalota keessa olaalle iddoo baay'ee olaalle namoota boo'anudha. Saba isaaniitii namoota boo'anudha kan akka Musee olaalle. Namoota Waaqayyoon dura jilbeenfatanudha. Namoota boo'uu danda'anu hirkifachuu danda'anudha. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo garuu nuunis tarree tolootaan nu dhaabe. Ani obboloota koo Waaqayyoon maqaa dha'uuf nama naa malu miti. Garuu Waaqayyoon hin jajadha. Yeroon warra dinqii Waaqayyo wajjin deeman kana ilaalu yeroo baay'ee ofin keessatti ilaala. Eessa jira obboloota koo Waaqayyo nu gargaaru dhaabbachuun nurra jira. Waan godheef Waaqayyo beeka. Yeroo tokko tokko waan baay'eetti muufata namni Waaqayyottis akkuma namaa ta'e ilaala fakkaata. Garuu waan tokko itti hima. Waaqayyo Waaqa dinqiidha. Waaqa hundumaa beekuudha. Isa nun beekne jaa beekuuf yaadni isaa yaada keenyarraa adda sagalee Waaqayyoo jedhu waan ta'eef nuti hubachuu hin dandeenyeef jedhee yaadan ana kanatu naa gala. Ani hubachuu hin danda'u malee Waaqayyo anaaf gara laafessa. Ani waa hin argine jira malee Waaqayyo anaaf gara laafessa. Anaaf Waaqayyo calluma jedhee rakkina keessatti calluma jedhee dhiphina keessatti eegamte garuu waan godhee beeka. Maqaan isaa baraan bara biraatti kan ulfaate ta'u. Hunduma keenyaaf Waaqayyo gara laafessa. Hunduma keenyaaf egaa fakkeenya adda addaa fudhachuu dandeenya. Abrahaam waadaa galamee fi akka sabni sarraa ka'u biyya lafaa fudhatu eebbi karaa isaa akka dhufu itti dubbatame. Waggaa dheeraa eege namoonni waggaa 25 eegee jedhu. Waggaa dheeraa eege ammaa ilma godhatee dhugumaan isa keessaa kan ba'u karaa eebbaa karaa Yesuus Kiristoosis bor keessaa dhufu sana amma laayiniin suni
kiliirii mul'atutti waggaa dheeraa eege. Yoosef waggaa dheeraa eege. Amma abjoote. Odoo kanaan jiru abjoote. Gaafa Gibxii dhufee obboloonni isaa isuma dhugaa isaa sagadan argutti. Waaqayyo hin dubbate. Yoosef garuu maal keessa darbe? Du'aa jala darbe. Iddoo rakkinaa keessa boolla bu'e. Waa meeqa ta'e hin gurgurame. Garuu Waaqayyo dubbateera guyyaan isaa hin raawwate. Yoosef tarii amma omiitti jedhee laata. Maa inni abjuun suni abjuun an arge suni abjuu dhugaadha moo dhuma jedhe moo jedhee yaade laata. Garuu Waaqayyo guyyaa isaatti hin raawwate. Na dinqaadha. Na dinqa. Gaafa boolla bu'e gaafa gurguramu amma inni abjuu arge sun hin ta'a jedhee yaadne ta'a. Namoonni maal jedhu waggaa 13 booda ta'a jedhama jedhanii dubbatu. Waggaa 13 abjuun arge sun waggaa 13 booddeedha dhugaatti geeddarame jedhu. Waaqayyo hin sobu waan ta'eef Waaqayyo isa dhufuuf jiru dubbata waan ta'eef isatti argisiisee yeroo isaatti garuu hin godhe. Daawitiin ilaalaa. Daawit hin dibame mucaa xinnoo ta'e amma dhaqee teessoo mootummaa irra taa'utti waggaa dheeraa akka ari'ametti Saa'ol duukaa bu'a. Kan Saa'ol fa'aan kannaan ilmi isaallee amma ajjeesuuf duukaa bu'utti deeme. Waaqayyo garuu ijaa isa waameef ijaa isa dibeef guyyaan isaa gaafa ga'u maqaan isaa ulfaatu fuudhee teessoo irra kaa'e. Obboloota koo Waaqayyo dubbatu jedhu Waaqayyo viijinii isaa fidu guyyaa isaa eegamanii raawwata. Garuu deeguu qabna. Amma yoomitti yoo ta'u. Amma yoomitti yoo ta'u nuuf kan kenname taree wawwaachuudha. Nuuf kan kenname kadhachuudha. Nuuf kan kenname Waaqayyo wajjin dubbachuudha. Nama tokkotu waggaa dheeraa kadhate yeroo tokko dhugaa ba'uun dhaga'e waggaa dheeraa maal kadhataa baraa komunizimii baraa East-West konfliktii jiru baraa Cold War jiru keessa Waaqayyo maal jedhaa dallaan Berliin kun hin jigaa jedheen. Nama Waaqayyo tokko. Dallaan Berliin yeroo sanaa maal yoo jettanii tarinaan baay'een hin beeku ta'a. Berliin kun magaalli ishee dallaan itti ijaaramtee elektiriikiin dallaa ta'ee namni yoo gadi ba'e qabamee du'uu danda'a. Iddoo hundatti namni egaa istii westii magaalli iddoo lamatti citee gidduu dallaa jira. Naannoo ishee dallaa jira gadi ba'uu ol galuun baran jirre ture. Waaqayyo maal jedhanii dallichan diigaa jedheen. Akkaataa itti diigamu akka sammuu namaatti hin turre haalli isaa mijataa hin turre. Mootummaan komunizimii jabaa ture. Haalli waan sammuu namaatiin yaadamu hin turre. Waaqayyo garuu dubbatee nambisu waggaa 25 kadhate. Waggaa 25 of seenee ga'ee jedha. Waggaa 25 boodaa dallaan jige. Dallaan sun immoo jiguu isaa waggaa tokko dura mootummaa gadi ba'ee geggeessaan biyya kanaa biyya East Germanii kan ture. Dallaan kun waggaa 100 sichi jabaatee ta'a jedhee dubbate. Warri beektu warri Berliin waggaa dheeraa turre. Dallaan kun honii kara yeroo dubbatu gadi ba'ee dallaan kun waggaa 100 si'achi ta'a jedhe. Waaqayyo immoo waggaa tokko tafeedhaan waggaa tokko keessatti dallaan jige. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu yeroo dallaan jigu warra argan keessaa tokko ta'uu kootii fi biyya kanatti argeera. Hojii Waaqayyoo raawwatame Waaqayyo dallaa diige. Nama gidduu saba adda adda ba'e tokko godhe saba Jarmanii iddoo lamatti citee jiru tokko godhe. Waaqayyo Waaqa akkanaati. Yeroo tokko namoonni ija jabaatanii biyyi kun hin badu hin jigu hin geeddaramu. Biyyi baay'een addunyaarraa geeddarame. Kaartaan baay'een addunyaarraa hin dhufe hin deeme. GDR hin deemte. Kaartaan GDR jedhu German Democratic Republic jedhu diigamee Jarmaniin tokkotti geeddarame. Har'a Sudaaniin biyya taate South Sudan
durii yeroo bara kana biyya kanaan dhufe Jarmaniin lama turte waggaa 32 dura jechuudha. Jarmaniin lama turte East West Jarmanii jira. Vietnaam lama turte. Yemen lama turte har'a Vietnaam tokko jira. Jarman tokko jira. Yemen tokko jira. Lafaadha. Sudaan immoo lama taate kunoo dheengadda taate isheen immoo. Saawuziif noorzii taate jechuudha. Biyyi lafaa hin geeddarama yoo ta'u tokko waggoota lakkoofne wanta akkanaan ta'u jenna. Garuu Waaqayyoon biraa ajajni gaafa ba'u lafti qaban hin jiru. Yeroo baay'ee hin iyyamaa waan baay'ee haa ta'u hin jennu nuti. Waan dubbatamu keessatti garuu akka sagalee Waaqayyootti yoo yaadame baay'ee namatti tola. Irra deebi'eensi itti daawwitii ani waan natti tolu keessaa faarfannaa obboleettiin gosa jala kadhattu faarfannaa 23 kaastee turte. Baay'ee na dinqata. Faarfannaa sana daawwit akkaataan itti faarfate yooni dachaa du'aa keessa ba'e jedhe. Maaliif gadi bamee booddessa keessa darbuu irra ture. Waan baay'ee keessa deemuu irra ture. Iddoo lubbuunsaa du'aaf yaadamtu ture. Garuu Waaqayyo iddoo isaa kaa'e. Kanaaf iddoo isaa kaa'a Waaqayyo. Iddoo isaa kaa'a deebisee iddoo sila dubbate kaa'a Waaqayyo keenya Waaqa waan ta'eef maqaan isaa baraan baraatti kan ulfaatu ta'u. Yeroo ani biyya kana dhufu akkuma isiniin jedhee biyyi kun lama turte East Jarmanii yeroo dhufne namni dhufuu danda'u barumsuma duwwaadhaan ture. Haalli Afrikaanti dhufullee kan biraan turre. Afrikaa keessaa biyyi dhufe biyya Moozaambiikii kan baay'ee beekamu. Vietnaamis dhufaniiru East Jarmanii kana. Westi immoo akka yaadutti Turkiitu dhufe. Biyyi sadan kun akkamitti Jarmanii dhufani? East West yoo jettanii lola addunyaa duuba. Lola addunyaa lammata duuba. Biyyi kun caccabaa jaa ta'eef qarqaarsa biyya biraa barbaaddi waan ta'eef namoota isee qarqaaru biyyoota gaggaafatte isaan keessa tokko Turkii kennee fi namoonni hojjetoonni dhufanii dhakaa amma ijaaramee mana mul'atu kana hunda infraastiraakcharii amma hojjetame kana hunda olaaltanii namoonni kontribuushinii qabu. Namoonni akka Vietnaam, namoonni akka warra Afrikaa hojjechuu dhufan warra Moozaambiik ture. Afrikaa keessaa Moozaambiikittuu nama ergee fi oduun odeeffamuu Haile Sillaaseen gaafatamanii turanii jedhama. Namoota akka erganuuf nama Itoophiyaa garuu isaan egaa mootii moototaati akka isaan jedhanutti isaan egaa biyya waggaa 3,000 qabdu seenaa geggeessu biyya akka Jarmanii kun yoo kolonii fi of tuulummaa barbaadde malee waan isaan gaafattuuf hin turre. Kanaaf Itoophiyaan waan sana riijektii goote jedhama. Bara dargiillee irra deebi'anii egaa jabaatanii booddee GDR gaafattee turte jedhama. Booddee innis riijektii godhee yaaduma Haile Sillaaseetiin kana maaliif nu gaafattu jedhama. Egaa oduun isaa kan jiru. Anyway isa kana sitti muufutu hin ta'in bara sana keessaa bara ulfaataa sana duraa dubartii tokkotti Waaqayyo dubbata. Mana neeshinootaa godhaadhaan haallitti biyyi lafaa dhufee dubartii kana arguu hin turre. Maaliif warri Moozaambiikii fi hojjetoonni Moozaambiikii fi Vietnaam faallee warra dhufanii Jarmanii keessaa iddoo biraadha jiraatu sabatti makamanuu sabni baqannaan biyya kana dhufu iddoo biraatti baay'ee hin jiru. Haalli isaa hin turre yeroo komuniizimii garuu Waaqayyo maal jedhaanii biyya lafaatiif mana kee intarnaashinaaliin godhaadhaan hin kadhatu. Hiriyoota isaaniitti manni dubartiin kun ani Waaqayyo carraa naa kennee dubartii kana argeera. Mana isaaniitti kadhadhee obboloota wajjiniin achitti intarnaashinaalii warri taane achi turreerra. Dubartiin kun maqaa isaaniitiin dhaabna adda addaa meegga isaan biyya lafaarraa deemanii waamameera. Dubartii beekamoodha ta'anii. Dubartiin kun mana isaaniitti yeroo dhugaanuu baanu Waaqayyo neeshiniidhaaf inni mana sii godha. Mana kee mana neeshinii godha.
naan jedhe House of the Nation hin godha naan jedhe Nations hin godha naan jedhe yeroo naan jedhu nutillee baqannee dhoksaatti Waaqayyoo waaqeffannaa turre. Ijaa komuniizimiin jabaa turee fi nullee akka ammaa kana iyyinee Waaqayyoon galateeffachuu bara hin dandeenye bara dhoksaatti wal arginu turre lafa jalaa. Garuu Waaqayyo akkas naan jedhe namaa tokko hin beeku nama alaa. Waani kun jedhee waggaa dheeraadhaan Waaqayyoon kadhanne yeroo tokko stuudentan hosteeliidha namoonni nama gidduu isaanii deemee dhokatee namootatti wangeela dubbatu ture mana isaanii geessa. Achi jalqabee namni baay'achaa deemee meeshinii adda addaa yeroo dhannu yeroo baay'ee dhumarratti anis carraa argadhee mana isaanii irra dhannee kadhataa wal geenyu namni beeksisaa jedhama. Meeshinii baay'eetu ga'a. Ani biyya kanaan dhufee kontinentii hundarraa namni dhufee jedha. Isa kana inni gaafas Waaqayyoon dubbate nuun gallee ture. Isaan immoo ijoollee turanii yeroo sanaa ijoollee turanii waggaa dheeraa dura jechuudha. Hin dubbatee garuu waan isin dinquu hin kadhachaa turan. Wanti kun hin ta'u haalli isaa mijataa miti hin jenne. Nama akka isaanii dubartii tokko turanii isaanii wajjin yeroo hunda wal ga'anii kadhatu turan. Waaqayyo barri isaa gaafa ga'u murtoo isaa waan darbeef Waaqayyo haala isaa geeddaree akka mana neeshinii isa dhugaa ta'u godhe. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu obboloota koo. Maaliifan kana hunda isinii himaa? Waaqayyoon dhaabbatanii eeguu yeroo miti amman ta'u akkamitti ta'a inni jedhu kan keenya miti. Obboloota koo Waaqayyo nu gargaaru. Nuti kan nurraa eegamu Waaqayyo wajjin komunikeetii goone Waaqayyo yoom ta'a Waaqayyo jechuudha. Gooftaa annan argamu namichi Simoon jedhamu ejji koo argeera fayyisuu kee jedhe amma na fudhadhu. Waaqayyo ija keenya fayyisuu akka arguuf yeroo hunda Waaqayyotti dura dhaabbachuun namoota kadhaa ta'uun Waaqayyo nu gargaaru obboloota koo. Tarii dubbiseen fixaa iddoo tokko filallee jalqabeeraa namoonni maal jedhu Ambaaqoom kunii jedhu waa'ee Ambaaqoom isa sila jalqabe isinii dubbiseen fixaa garaatti deemaa irra deebi'ellee dubbisa ta'a. Balleessuuf humnaan namarratti ka'uu waan arguuf gargar ba'uuf lollii ka'aa waan jiruuf maaliif wanta jallinaa na argisiifta. Maaliifis yommuu namni nama qabu cal jetta. Namni hamaan gad nama qabu cal jetta ilaalta. Kanaafis abboommiin gatii dhabe firdiin qajeelaan jiru irraa ooluu dide. Warra qajeelaa firdii hin jallisan. Waaqayyotti namoonni maal jedhu namoonni warri akka sagalee Waaqayyootti yaadnee hin dubbise waan namni jedhu social critics jedhu jechuun social systemiin ijaa cabee fi Ambaaqoom gadi bahee dubbate social systemii cabeera jedhee Waaqayyo wajjin dubbateedha. Maal jechuudha kuni systemni yeroo cabu namni Waaqayyoo sin dubbataa jechuudha. Yeroo tokko namoonni ija jabaatanii namoonni Waaqayyoo dubbachuu maaliif ka dadhabanu isin dhibaa. Moototatti gabba'anii akka Eliyaas fa'aa dubbachuu Waaqayyotti isa dubbatamu sana gadi ba'anis dubbachuun nama barbaachisa. Social critic inni jedhamu kun isa akkanaati. Kiristaayilii yookaan immoo irratti dubbachuu kun sirrii miti karaan deemamu kun sirri jal'ateera jechuudha.
Waaqayyo eebbifamu. Waaqayyo kan kana caalaa hamaatu dhufa jedhee erga dubbatee booddee akka jedhaani lakkoofsa 1 irratti boqonnaa 1. Garuu warri akkan humna isaanii Waaqayyoo isaanii godhatan kun ergasii achi ka'anii akka qilleensaatti fiiganii hin sokkoodha. Warra akka kana fakkaata warri guddoon biyya caccabsanii laamshessanii waan namni dhaga'uu hin barbaanne waan cigaasisaallee hojjechaa turan sun hin darbu gaafa yeroo isaa ga'udha. Isa kana namoonni maal jedhu isa Roomaan impaayiriin akka sana ture. Roomaatu hin ta'in Baabiloon inni dhufee Yerusaalem qabate suni jabaa ture biyya lafaa irratti isa faa Waaqayyotti dubbate hin darba jedhee warri Kaalidootaa biyya sana qabatanii garuu Waaqayyo warra Baabiloon deemanii akkuma Ermiyaas fa'i dubbate deebisee galche gaafa yeroo isaa ga'u. Hin darbe mootummaan sunis Waaqayyo amanamaa obboloota koo barri isaa yeroo ga'u Waaqayyo hin dabarsa. Warrumtinuu dinqiidha jennu asirraa hin dubbata amma yeroo hin qabneef keessan galu malee warri waan cigaasisaa waan hin taanellee dhufanii godhaa turanii hin yeroo sagalee Waaqayyoo asuma keessa jajjabeessu boqonnaa 2 irratti arguu dandeenya 4 akka jedha kunoo namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti namni qajeelaan garuu amantii isaatiin hin jiraatedha. Amantii keenyaan jiraanna Waaqayyoon isa boriitu haqa dhugaa gochuuf deemu sana amanannee jiraanna isa kanatti ajabaan obboloota koo gara dhumaatti kan deema Waaqayyoo maqaan isaa baraama baraatti kan ulfaate haa ta'u Ambaaqoom erga Waaqayyoo wajjin muggutee dubbatee booda ani iddoo dhaabbatanii eegan irraa dhaabbadhee nan eegaa. Kobbii sana irraa nan ijaajjaa. Kunoo dubbiin inni anatti dubbatu nan dhaga'a. Wanta ani isa kumadheefis waan inni deebisu nan ilaaladha. Amma nan eegaa jedha. Lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbise amma nan eegaa. Amma dhaabbadhee nan eegaa waan inni godhu sana nan argaa jedhe. Dhumarratti akka jedhe boqonnaa 3:16 booda inni jiru kana dhaga'uurraa kan ka'e garaan koo hin raafame waan sodaachisa waan rakkina ture jechuudha. Sodaachisuurraa kan ka'e hidhiin koo hin hollata lafeen koo hin bututa miilli koos hin gatantara. Haa ta'uyyuu malee rakkina Waaqayyoo warra nuu dhiphisan irratti fiduuf jiru sana arguudhaaf calluma jedhee nan eega. Calluma jedhee nan eega. Mukti harbuu yoo daraaruu dhabaate iyyuu mukti ejersaas yoo ija godhachuu dhabaate iyyuu maasiin midhaan yoo baasuu dhabaate iyyuu hoolonni gorontoo keessaa saawwonni dallaa keessaa yoo jiraachuu dhabaatan iyyuu ani Waaqayyotti nan ilaala. Ani Waaqayyootti nan ililchaa Waaqayyo isa na fayyisutti nan gammada. Waaqayyoon gooftaan jilba kootiif isa akka borofaa collee akkan ta'u hin godha. Iddoo ol ka'aa irraa nan dhaabbadha. Na dhaabbachiisa. Namuma sila amma yoomiitti jedhee Waaqayyo wajjin muggutii jalqabetu akka kanatti xumura. Akki macaafni kun itti xumuru baay'ee namatti tola. Amma yoomiitti tun ta'in ani Waaqayyotti nan gammada.
hin dhaabbadheen eega. Maqaan isaa ulfaatu. Nama dhaabbatee Waaqayyoon eeguu Gooftaan haa godhu. Nama obbolootaa gocha Waaqayyoo isa Waaqayyoo gochuuf deemu isa bara baraa sana isa karaa Kiristoos nuuf ta'e isa Kiristoos itti dhufee wareegame sana ilaalee deemu nama bara baraa farsee ilaalu isa inni ija keenya asii short saayitii nu gootu tun ta'e fagoo ilaalu ta'uu Waaqayyo nu gargaaru eebbifamaa asirratti dhaaba. Amiin. Waaqayyo Gooftaan dachaa dachaan si haa eebbisu obboleessa koo. Sagalee baay'ee dinqii nuuf qooda.